keessa nama baasaatti keessa eenyota margana'ee anaduu kana nagee sagantaa. Tole nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Eessattuu jiru? Cararii kun sin argu dadhabee. Jira jirtu fayyaa keessanii hordoftoota YouTube chaanaal Abarraa hunduma keessaniif nagaanii fi araara jaalalli waaqayyoo bakkaaf bakkee jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'a shurrubbaa dhaadhee hin bareeda shurrubbaa dhaadhee waa in tokko kan akka madaamitti inna har'a madaamii ta'uu natti bareedee akkuma hojjetaa oolanitti mudhii ofii shabbalatanii jechuudha. Akkasitti wanni madaamii yoo mudhii yoo dhanne hojiirra yoo oolle harka dadachaamattee yoo ta'a oolte silkii gurguraa oolte maallee mudhii hidhachuun immoo waan jirudha. Kana bakka inna waan akkasiitiin har'a jiru madaamii ta'uudhuma hawwiidhaani. Hedduu ishiin teessu kana maalootta maali yoon taa'e hedduma ishiin dhugaa waaqayyo teessu kana maali yoon taa'e dheeni. Maal hedduma ishiin teessu kana yoon taa'ee teessuma koona waraanamoo jedhee dhufee iddoo kana taa'ee jechuudha. Maa'inni nadidaa yoon taa'e jedhee kan har'a madaamii ta'uu barbaade ijoollee jechuudha isin jechuudha amma jibugaawaa jiwoo awaawee maadamayyuu maadama joo maadama dhugaa gaawaa maanni gaawwaachuu dhugaa rabbitti beeku hawaawee moo maadamayyuu akkana jedhama jibugaawee jibu hawaawee buna sadhamu sana kaawaan akkasitti gaawwaawee fruutii sadhamu kanallee fidaa dafaa yaalla dafaa hundumti keessanuu har'a madaamii ta'uun barbaade dafaa yaalla ziibi dafi marree tokko afaan oromoffaa ofiisa uumama kan jirudha qimamiidha. Innaa waan akkasiin isiniin jechuu jaalladhu obboloota kan kiyyaa maali waan taa'een arrumaan kanatti waan taa'e iddoo kana maal rakkina qabaa ijoollee dhugaa waaqayyoo jechuudha. Yeroo asirra taa'u kana waan natti dhaga'amaa jiru isinitti mana dhaggeeffadha. Inni gamanaas inni gamas inni na fuulduraas inni na dudduubaas jechuudha. Waanumas ba'e akkatti inni jabaasee na laalu wayii natti fakkaata dhugaa illee jechuudha. Namni boqu surururuu qififna jechaa hawaasaan beeku yeroo as ba'e barandaa gubbaadha kanaan hin jiru. Kun sagalee makiinaa iyyuu hin dhageessu dafa kanaa iyyiti daandii gubbaadha manni keenya dhugaa jechuudha. Nama boqochiisu ka'i deemi na gochaa dhugaatti ka'i deema siigi na gochaa jira. Man nurtehe ayyaana bifa man numurtehe ana hoon adeettana hoon man numurtehe millaanis ta'ee dhugaa qeensaanis yoo deeman afaan kan koo miti waan ta'eef natti kolfinaa dhugaatti natti kolfinaa waan akkasitti illee kun gama sana na ilaalaatti. Maqaa Yesuusiin man dhugaa ani isinitti himuu hin danda'u ishee ka'i bada sinan jechaadha iddoo teessu kana ka'iiti achi gadi naanneessa. Yeroo duraanii biyya kana dhufuwanii barandaa irratti akkasittiin ba'uun jaalladha. Inni gamaas inni gamanaas waan akkatti bilbila qabatee feesbuuk irratti waan ani arguuf yeroo tokko ijoollee akkasittiin kufan kana ijoollee waan ta'eef baqa barandaa irratti yeroon akkas ba'u jechuudha. Qififna jedha. Dafee mastootoota kanas walawaluu qulqulleessuu yoo narra jiraate dafee anumaa caccabee kana tasaan kufaa baan jedha dhugaa waaqayyoo waaqmanna eegee asiin nagee malee jechuudha. Guyyaa meeqa mastootii kana dhaabbadhee akka itti qulqulleessu guyyaa meeqa kufee kana lolu waaqayyoon na baase guyyaa qaba miti yeroo hundumtiyyuu garuu rabbiin na oolchaadha rabbi waan ta'eef na sodaadhaan ture baay'ee tokkoon sodaadha.
sunis kunis waan natti dheekkamu waan natti darbatu wayii natti fakkaata yookiin immoo akkasittiin kaamera qabanii na waraabanii waan feesbuuk irratti na gadlakkisa wayii natti fakkaata baay'ee tokko na sodaadha. Inni lammaffaan immoo naman beeku ijoollee mucaa wasii rakkoo tokko biyya kana keessa turte mucaa wasii rakkoo wasiin likkoo kan dhalchu aadaa kanan ta'uuf jechuudha biyya kana keessa turte maal jedhee yaada jirti laatan jedha dhuga kaadhee daqiiqaatti kaadhee dhufeeni xiqqoo daqiiqaa tokkotti kan hin dabarre maskootii kanarraan akkasitti ni lafa hundumarra maskootii isaa ilaalee tun dafee deebi'a. Maaliifi tasa gadi baatee ishee argaa laata? Bakka inni jiru kana fuullee inni jiru kana jirti laata? Fooqii jajjallaa kana jirti laata? Kan jedhu xanxaraarree gadi ilaalaa. Bukkee kana na ilaala otoo jiraattee yoo jedha otoo argee yoo jedha. Isa mashguula ta'e kun jechuudha. Inna waan akkasii kana ture yeroo biyya kana biraa dhufu amma immoo iddoo kana taa'u maaf naqee iddoo sanatti hin baade caamaan arge immoo aduun arge hin qorra waan ta'eef bakki amma jiru aduu argeetan fiigee dhufe akka yaada gaafa saarrittas ba'u aduu argee maaf naqeen taa'u jedhee gaafa dhufe qucci jedhu dhugaa waaqayyo boqonnaa namaaf kennu ishee amma waan viidiyoo haasaa jiruuf malee boqonnaa namaaf bidiqqee deemee nama godhu maaliif hin beekamu boqonnaa namaaf hin kennu suurri ijaara jeeti kishaa koo duubii hundumtuu gosaadha maqaa gooftaa yesuus waan arraba wayii namatti baasan yookiin immoo haa tommachi waan naan jedha wayii natti fakkaata dhugaa waaqayyo maqaa yesuus madaamii ta'uun nattaaf ijoollee madaamii ta'uun nattaaf madaamii ta'uun nattaaf biyya kana maal yoo madaamii ta'e akka madaamiitti iddoo kana yoo daqiiqaa tokkoof taa'ee jedhee dhufe nattaaf galuufan deema kanaan jedhaa dhufa gurri koo laqeeffamee jira waan isaan jedhu akkasitti akkatti gara nama beeksisa. Otoo akka aduu kanaatiin taa'ama iddoo kana garuu suuraa kana jechaadha waan isaan beeku suuraa lakki madaamii humnattaaf dhiise jamaa kaddaamaa dhumaan ta'e wayyoo maal dhugaa kun akkatti mudhii yaadee madaamii ta'uu dhiise akkasitti fulbila fuuldura kaa'ee eerfoorii koo godhadhees keessa godhadhee mana bukeessa naannee wayyaa ijoollee jedha. Nattaafu nan gara manaatti. Nattaafu wayyoo. Maani wanta nama yaaddeessu wayiitu iddoo sana jira. Lammaffuun taa'u iddoo sana dhaqee maqaa gooftaa Yesuusiin. Ilaa baabaa kun namatti toltu. Namatti toltu baay'ee tokko namatti tolti. Ni bareeddi. Siniif kenneera hunduma keessatti tokko keessan ila tokko fidinadha. Inni urgoofti immooti. Maan jettu badaami. Naam! Waan ta'e natti dibatte. Qoy. Abaaboo ishee jechuudha. In harcaati wanta irdii fakkaatu wayii. Maaloo hin mul'atu kaaseera. Kunoodha. Wanta irdii fakkaatu wayii harcaate asirratti na dibame ishee. Akkanaa nagaan waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu obboloota koo kan akka qimamoota madaamii hundumti keessaniyyuu isiniin jaalladha. Kuno isiniin jaalladha hunduma keessanii isiniin kabaja. Iddoo guddaan isinii qaba, iddoo ulfinaan isiniif qaba. Maasilaan kun nattaaf arabi abaaboo sana natti dibama afaan arabiffa dubbadhe kana nan xaraga jedhee garuu naaf ta'eera
Innaa akkana isinin jedhaa nagaa siriif haa ta'u fayyaa keessan ta'a. Shurrubbaa koo miti kana isinitti agarsiisu. Farda gulufa sana isinitti agarsiisaa jira. Inna waan akkasii kana warroonni mana kootiif aaraa taatanii gochuun dagatinaa. Ilaamoo jechuudha. Daqiiqaa 5, 6, 7, 8 otoo hin laaliin qawwuun godhinaa. Ammas otoo hin laaliinis keessaan bayinaa. Waan akkasii kananis hin gorsaa. Gorsa obboleettii keessan dhaga'aa. Akkasidha. Fayyaa isiniif haa ta'u nagaa keessan ta'a. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Kana godhaa. Viidiyoo hundumarratti laayik gochuun dagatinaa. Sababii isaayyuu ቆንጆ ነው bareedaadha shi waan gaariidha wanti Ke bolla keessa nama baasaatti keessa eenyota maali kana ana